Dajjaazmaach Baalchaa Abbaa Nabsoo. Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo maqaa masoo Abbaa Nabsoo jedhamuun beekamu. Dajjaazmaach Baalchaan godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Tolee keessatti dhalate. Goota Oromoon tuqamuu isa jibbisiisu weerara xaaliinsa jalqabaa Adwaa irratti Minilik lammaffaa wajjin. Weerara xaaliinsa lammaffaa Alasillaasee wajjin ammoo Maayaca'uu fi diddaa fincila waggoota 5 irratti nama sodaa tokko malee lammii isa dursa laatee hiriiredha. Dirreewwan waraanaa lamaan irrattuu hiriyoota isaa fi namoota jaalatu hedduu dhabuus biyya isaa garuu nama gabrummaaf dabarsee laachuu hin barbaannee fi nama xiiqiin waggoota kana hunda biyya isaaf falmaa turedha. Abbaan Nabsoo giiftii dabdituun muudamee bulchaa Sidaamaa osoo ta'ee jiru Raastafariin bara 1916tti Awurooppaa deemee biyyoota garaagaraa erga daawwatee deebi'een booda guddinaa fi qaroomina arge Itoophiyaatti haala itti hojiirra oolchu mariisuuf abbootii taayitaa yeroo sanaa hunda Finfinneetti waame. Baalchaan garuu muufannaa Alasillaasee fi isa gidduu jiru irraan kan ka'e ajaja Alasillaasee dabarse diduun waamicha Alasillaasee irraa hafe. Dhumarratti garuu xalayaa dabdituun gurraandhala 3 bara 1920 barreessiteen atattamaan akka argamuuf waamichi darbeef. Baalchaan sanaan dura waggoota 4 guutuuf Finfinnee osoo hin ejjetiin dabarsuun gurraandhala 16-1920 waamicha taasifameefiin loltoota isaa lakkoofsa 500 ta'an lafoo oofee Sidaamaa irraa gara Finfinneetti qajeele. Masara seenanii agarsiisa hiriira raayyaa erga agarsiisanii booda raayyaan isaa yeroo iddoo qabatee dhaabatutti giiftii dabdituun dhuftee harka isa fuute. Baalchaan garuu Tafarii harka fuudhuu hin dide. Sababni isaa muufannaa ta'us qofaa yookiin utaalloon naqa bire jechuun lakkiidhaan fuula isaa dhuskatee irraachi garagaree taa'e. Tafariin garuu irra deddeebiin sosobachaa ture. Baalchaan loltoota isaa 4 kan eegummaa isa tajaajilan erga keessaa hambifateen booda kaan gara Sidaamaatti deebi'anii akka galan gaggeessee mana jireenya isaa Finfinneetti galee taa'e. Tafariin affeerraa irbaataa deddeebi'ee isa waamus Baalchaan du'een argama hin argamu jechuun ni dide. Raastafariif sababiin muufannaa Baalchaa kun garuu baatus tuffiirraa akka ta'e sirriitti galeefii ture jedhama. Kun ammoo Tafarii aarsee mar'imman bubeessee ture. Eelees gubatee hidhamne gurraandhala 28 bara 1920 kaabinee Raastafarii kan turan muudamaa Itaabaan Joor Saayilee isheetu loltoota 20 qabatanii Baalchaa jedhanii akka fidaniif Tafariin ajaja dabarse. Itaamaajoor Qanyaazmaach Saayilee isheetus loltoota 20 qabatanii akkuma ajaja Raastafarii muka irraa fudhataniin Dajjaazmaach Baalchaa hidhanii dhiyeessan. Baalchaanis dhaddacha mootii Tafarii biratti hin dhiyaatan. Dajjaazmaach Baalchaan dhaddacha mootii Tafarii irratti dhiyaate irratti badii dalage akka amanuuf gaafatamee ture. Haa ta'u malee jechoota lama kana gadii kanaan deebii isaa deeffatee xumure. Seenaa inni hojjete nama miti gaarreen adawaayyuu dhugaa ba'uufi sanyii lakkaa'anii wal badhaasuun wal faarsuus ta'ee wal muuduun duruu turteetti ana muufanne namas hin tuffanne jechuun deebii gabaabduu sana duwwaa Tafariif deebisan. Deebisa kanarratti baay'ee kan gaddan mootii Tafariin murtoo kanaa gadii kana Dajjaazmaach Baalchaa irratti dabarsan. Har'aa jalqabdee bulchaa Sidaamaa irraa buutetta. Iddoo kee Dajjaazmaach Birruu Walde Gabreel muudameera. Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo ararraa eegalee hidhaa dabbii dhaabbii masaraa Minilik keessatti eegumsa cimaan akka taasifamuuf murtaa'eera. Dhimmi isaas Qanyaazmaach Saayilee isheetuun akka raawwachiisu galmeen isaas cufameera. Oliyyannoo dhaddacha kanaan ala hin jiru jechuun gurraandhala 28 bara 1920 ganama naannoo toora sa'aatii 5 irratti murtoo irratti dabarsanii kennani. Guyyaa kanarraa qabee Dajjaazmaach Baalchaan mana hidhaa dhaabbii masaraa mootummaa Minilik keessatti waggoota hedduuf hidhamee dararfamaa ture. Dhimmi Baalchaa osoo kanaan jiru heerri mootummaa Itoophiyaa bara 1923 boqonnaa 7 fi keeyyattoota 55 of keessatti hammatee ba'uun isaa ifoome. Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo garaa isaarraa onnee isaarraa osoo lubbuu isaa hin qusatiin biyya isaa waraanota hedduu irratti taayilaa turus garuu dubbiin akka mammaaksa kanaa gadii kana ta'e. Itoophiyaan naatee munnina taallala የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ እንደሚባለው akkuma jedhamu Itoophiyaa haadha koo gowwittii wallaaltu kan siif du'e badee kan si ajjeese nyaate akkuma jedhamu. Baalchaan ifaajee isa ajjeecha ta'e sanaan isa reeffa isaa waliin awwaalame ta'us har'a garuu ifa ba'ee mul'ata. Seenaa rirmi nyaatu har'as borus bara baraan seenaa ta'ee hin jiraata. Baalchaa Saafoo goota Oromoon qabdu, goota Itoophiyaan qabdu, addunyaa ragaa ba'a waan daawwattaniif ulfaadhaa. Seenaa isa biraa walitti deebina.